Jireenya gaarii qabda yoo ta'e jireenya gaarii sana si dhossa. Doolaarii bareedaa kan walitti qabaa jirta yoo ta'e isa si dhossa. Utuu mana qabduu mana kan biraan qabduu siin jedha. Utuu konkolaataa qabduu konkolaataa kan biraan qabduu siin jedhee si dhossaa jechuudha. Isa seexanni nu gaarradu yookaas immoo isa seexanni nu dhoksuun nuuni doorsifamuudhaaf yookaas immoo abdii kutachuudhaan qabnu. Waanuma Waaqayyo nuuf kenne hundumaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galata galchuudhaa qabna, isa galateeffachuudhaa qabna. Maaliif yoo jettani wanti Waaqayyo siif kenne hundumtuu ulfina isaatu keessa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana keessa namni hundumtuu bira darbe rakkina harree kanaa kan arge tokkoyyuu hin jiru gooftaa Yesuus Kiristoos malee. Namoonni harree kana hidhanii achitti hidhan hin beekamanii maqaan isaanii macaafa qulqulluu kana keessatti caafamee hin jiru. Yesuus garuu bartootaa wajjin utuu deemaa jiru harree kana dhaqaatii hiikaa fidaa jedhe. Kun fakkeenya guddaa namaaf ta'a. Hammam akka nama jaallatu, hammam akka bineensarra caalchisee nama jaallatu, hammam akka yaada nurraa qabu, hammam akka sagantaa nurraa qabu, hammam akka dhimma nurraa qabu mul'isaa jechuudha. Yeroo qarxaa isaan harree kana dabaddabu namoonni hundumtuu dhaabatanii waan ilaalan wayinatti fakkaata. Karaa sanarra kan darban hundumtuu hin argu turanii yeroo harreen kun dhidhiitattu, yeroo harreen kun hidhamtu, yeroo harreen kun nyaatamtu jechuudha. Tarii biyya garaa keessa kan jirtani amma daqiiqaa xinnoon dubbii kana dubbachaa jiru dhaggeeffachaa kan jirtani. Jireenyi kee hidhamee xaxamee xaxaa biyya lafaaf xaxaa namaa keessa kan jirtu anoo harree irraa iyyuu hidhaananii keessirraa immoo hiikuun dadhabaasin jechuu barbaadeeti gooftaan. Anoo gaaffii harree iyyuu nan deebise gaaffii kee immoo deebisuun dadhabaasin jechuu barbaadeeti gooftaan. Anoo hidhaa harree unanii kee hidhaa kee immoo hiikuu dadhabaatu akka fakkeenya gootii bifa gootii uumamtee siin jechuu barbaadeeti gooftaan jechuudha. Dhaqaatii hiikaa fidaa. Yoo namni sin gaafate immoo gooftaatu dhimma irraa qaba jedhaatii deebisaa jedhe. Gooftaan beeka. Yeroo namni dhaqee harree sana hiiku maaliif harree kana hiiktu akka namni jedhu beeka gooftaan. Akka harreen sun bilisa hin baane, akka harreen sun birmadduu hin baane, akka harree sanarraa hidhaan hin hiikamne beeka. Namoonni akka isaan kana yaadan beeka gooftaan. Yoo namni sin gaafate gooftaatu dhimma irraa qaba. Deebinee dhufne addanatti hiina jedhaati deebisaa jedhe. Baga hiikamte malee maqaa Waaqayyootiin lammaffaa maaltu deebisee ishee hidhaa miti. Hidhaa biyya lafaa keessa kan jirtan jiraachuu dandeessu. Harree moositu caala. Ati nama fakkeenya Waaqayyootiin uumameef ajandaa Waaqayyootiin uumameedha. Tolchamuu kee keessa uumamuu kee keessa Waaqayyootu jira. Hin deebisin. Amma sii danda'ame yoo sooramtes yoo hiyyoomtes gooftaa duukaa deemi gooftaan hidhaa keen qaxii qamxalii sitti kukkuta siin jechaa jira Yesuus. Biyyi lafaa nama hidha Yesuus garuu hidhaa keessa nama baasa. Biyyi lafaa xaxaatti nama galcha gooftaan xaxaa keessa nama baasa. Xaxaa hiyyummaa xaxaa abaarsaa keessa sanyiidhaan kan abaaramte sanyiidhaan kan hidhamte. Abaarsa abbaa fi haadhaatiin akaakaliif akaakayyuudhaan qaallichaa manfasiidhaan kan hidhamte. Hidhaa kee namni kan wallaale naaf hiikamu jettee mataa isaa kan wallaalte Yesuus harree irraa iyyuu hidhaan hiike. Harree irra taa'ee olii gadi nan deeme. Harreen sun koo gaaficha sababa gooftaa yaabbateef kabaja guddaa kabajamte. Sababa Yesuus Kiristoos yaabee Yerusaalem keessa olii gad deemeef kabaja guddaa argatte. Mootii ulfinaa baattee deemte. Yoo xaxaan garaa sitti baay'ate iyyuu sirra kan jiru ulfina Waaqayyoodha. Ati ulfina Waaqayyoo baattee deemaa jirta. Ayyaanni Waaqaa sirra jira, dubbii Waaqaa sirra jira. Dubbii Waaqaa sirra jiraachuu isaa garuu hin dagatinati. Sirra kan jiru jabaadha, cimaadha, guddaadha. Albuuda beekamaadhaaf albuuda addunyaa kanaatu sirra jira siin. Dhaqaa hiikaa fidaa jedhe. Hiikaa fidaa. Dhimma irraa qabaa hiikaa fidaa. Yaadan irraa qabaa hiikaa fidaa. Yeroo malee hidhamte hiikaa fidaa. Sagantaa malee hidhamte hiikaa fidaa. Qarxaasaa fixaa jira hiikaa fidaa. Nama baay'ee bira darbee hiikaa fidaa.
inni beekan galagaleen ilaalle, inni dadhabaan galagaleen ilaalle. Harreen kun xaxamtuudha, hidhamtuudha. Dhaqaa hiikaa fidaa, namni yoo sin gaafate immoo deebisnee finna jedhaa jedhe. Akka namoonni harreen kun akka isheen achiin hiikamne namoonni barbaadan jiru. Maaliif gooftaan dursee dubbateera waan ta'eedhaatiif. Yoo namni sin gaafate sitti deebifnee finna jedhaa jedhe. Akka namni gaafatu beeka. Maaf harree kana hiittu jedhee namni kan biraan akka dhufee namoota ergaman sana gaafatu beeka gooftaan. Biyyi lafaa karaa waaqa birmadduu ba'uu keetii fi hidhaan sirraa hiikamuu isaa hin jaallatu biyyi lafaa. Biyyi lafaa yeroo hundumaa xaxaa keessa akka jiraattu barbaada. Biyyi lafaa hidhaa keessa akka jiraattu barbaada. Biyyi lafaa salphina keessa akka deddeebitu barbaada. Ati garuu nama waaqayyoodha. Ati garuu nama bifa waaqayyoon fakkeenya waaqayyoodhaan uumamteedha. Yesuus xaxaa keessatti hidhaa keessatti si ilaalee si biraan darbu siin jechaa jira haadhoo koo. Namni siila nama tulaalee bira darba gooftaa namoonni gaafa dhaqan sana warra namoota lamatti gaafa erge sana hiikuu gaafa dhaqanii akkuma gooftaan jalqaba dubbate sana maal gochuu hiittu harree kanatti jedhani. Yeroo isheen hidhamte namni hin gaafanne, yeroo namoonni hiikuu dhaqan garuu namoota hiikuu dhaqan sana hin gaafatan argita. Maal gootu hiittu hadhaabattu maal gootu hiittu gooftaatu dhimma irraa qaba argita. Maaf gooftaan raabdii kutattati harree irraayyuu gooftaan dhimma qaba jedhe, yaadan qaba jedhe, sagantaan qaba jedhe. Hiikaa fidaa, yaadan irraa qaba, hiikaa fidaa, yaabbadheen deemaa, hiikaa fidaa. Sagantaan irraa qaba, hiikaa fidaa. Lafa yaada kongaa, hiikaa fidaa. Karaa koo kabajamtii, hiikaa fidaa jedhe Yesuus. Ameen. Namoonni baay'een safara harree sana irra darbaa turan. Karaa harreen sun irra deemtu irra deemaa turan. Harree sanaaf garuu furmaata ta'uu hin dandeenye. Hela. Harree sana hiikanii gadi dhiisuu hin dandeenye. Rakkina harree sanaa hubachuu hin dandeenye. Harree sanaaf furmaata hin taane, hiikamsa hin taane, bilisa baasuu hin dandeenye. Iddoon isheen itti xaxamtee hiikuu hin dandeenye. Qarxaasaa keessaa waan nama nyaatu keessaa fuuchuu hin dandeenye. Bira darbaa turani. Yeroo harree sana hiikuu dhaqan garuu hin gaafatani maaliif hiittu ittiin jedhan. Argite hidhaa keessa si kaa'an biyyi lafaa. Akka xaxamtee jiraattu barbaada biyyi lafaa. Warra bira darbaa turantu gaafa namoonni lamaan sun gaafa irratti hiikuu dhaqan maaliif hiittu jedhaniin. Kaleessa bira darbaa turani gaafa namoonni itti ergan garuu akka harrettiin hin hiikamne barbaadani. Maqaa waaqayyootiin karaa namaa, karaa biyya lafaa, karaa seexanaa, karaa digimtii kan hidhamte karaa waaqayyoo hidhaa keetu hiikama. Harreen kun kan nama garramee nama himne qabxii lammaffaa irratti dursitee ija namaatiin utuun ilaalamin, ija nama warra hidhe sanaatiin utuun ilaalamin, ija warra karaa sana irra darbaniitiin utuun ilaalamin, ija waaqayyootiin ilaalamte. Ija waaqayyootu ilaale harree kana. Utuu namni hin argin waaqayyo arge, utuu firri hin argin waaqayyo arge, utuu warri daandii sanarra darban jiranii hin argin waaqayyo arge. Yesuus tu si arge moo situ Yesuus hin arge? Utuu nuyi garaa haadha keenya keessa jirru Yesuus utuu bishaan taanee jirru garaa haadha keenya keessatti nu arge. Kanaaf waaqayyo xaxaa kana sirratti hin dhiisu. Hidhaa namaaf seexanaa biyya lafaa sirratti hin dhiisu waaqayyo birmadduu si baasa malee. Nagaa si laata malee, boqonnaa si laata malee, lafaa si fuudhee toora namaatti si dabala malee. Wanta gaddaan jalqabdee sanaan boo'aa jirta ta'uu danda'a. Wanta salphinaan jalqabdee sanaan boo'aa jirta ta'uu danda'a. Wanta imimmaan dhugaa jalqabdee sanaan boo'aa jirta ta'uu danda'a. Ani waan tokkoon siin jechuu barbaade obboleessa koo obboleettii koo. Namni amma sagalee kana dhageefsaa jirtu kun akkasiin jedhee wangeelli gooftaa maccaa wanta barana gaddaan jalqabdee sana gammachuudhaan xumurta siin jedha Yesuus. Hallelujah. Hidhaan ishee gooftaa duwwaadhaan hiikame harree kana. Otoo namni dheettiin hiikin, otoo namni karaa sanarra darbuun ilaalin,
hidhaan ishee gooftaadhaan hiikame harree kana. Waa'ee inni kan biraan inni sadaffaan waa'ee harree kanaatiif labsii baase. Labsii ariifachiisaa baase waa'ee harree kanaaf. Oh, haleluuyaa. Yaa nama nana, yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, godharummaa keessatti boo'aa gaddaa kan jirtu Waaqayyo gooftaan macca inni waa'ee harree kanaatiif labsii yookaas immoo ajaja baase, waa'ee keetiif iyyuu ajaja baasa, labsii jireenyaa baasa leenci Yihuudaa. Achuma taa'iti sagalee kana ofirratti dubbadhu amma kana karaa koo fixaan jiraan waa'ee kootiif labsii baasa Waaqayyo jedhaati ofirratti dubbadhaa. Labsiin du'aa kan sirra jiru, labsiin seexanaa kan sirra jiru, labsiin biyya lafaa kan sirra jiru, labsiin hidhaa kan sirra jiru, labsiin dukkanaa kan sirra jiru, seexani lubbuu kee qabe, biyyi lafaa jireenya kee qabee kan jiru. Har'a saat daqiiqaa kanaa jalqabee namni sagalee kana dhagaa jirtu labsiitu ba'a waa'ee keetiif, waa'ee keetii mee barreessaa, waa'ee kootiif Waaqayyo labsii baasa jedhaa barreessaa, labsii baasa waa'ee mana koof, labsii baasa waa'ee jireenya koof, labsii baasa sana hidheerratti, labsii baasa sana qabeerratti, labsii baasa sa gaa'ela koo qabeerratti, labsii baasa sa jireenya koo qabeerratti, labsii baasa sa hojii koo qabeerratti jedhaa barreessaa ofirratti dubbadhaa. Hojii keef labsii baasa, isa carraa kee qabe, isa mana kee qabe, isa si boossise, isa karaa si dhaabe, isa si nyaate, isa si kisaarse, isa guddina kee qabeerratti Waaqayyo gooftaan labsiin baasa siin jedha. Hindu bisa gooftichi barreeffama kee barreessi waa'ee koof labsii baasa jedha barreessa ofirratti dubbadhaa. Labsiin du'aa jireenyaan, labsiin salphinaa ulfinaan, labsiin gaddaa gammachuudhaan, labsiin duwwaa guutuudhaan. Haleluuyaa. Harka namaatiin si baasa leenci Yihuudaa. Har'a mana namaa keessa hojjechuu beekta malee bor mana kee keessa namoota baay'eetu hojjeta, namaaf abdii kutachaa jirtu nan. Ugaadhaam namoonni baay'een har'a mana isaanii mana namaa keessa dalaguu beeku malee bor dhaloonni baay'een mana isaanii keessa akka hojjetan dhaloota baay'ee akka qaxaranii hojjechiisan hin beekani dhaloonni. Ishee har'aa laalanii abdii kutatu, hidhaa har'aa laalanii isa namaan hidhamanii, isa biyya lafaan hidhamanii, isa xibaaraan hidhamanii, isa xonqolaa firaafa lagaadhaan hidhaman ilaalu. In ilaalin isa ulfina dura kee jiru ilaali, eebba dura kee jiru ilaali, balbala banamaa dura kee jiru ilaali. Isa boru Waaqayyo yaada gaarii, akeeka gaarii, sagantaa gaarii, kaayyoo gaarii, karoora gaarii, ulfina inni sii qopheesse sana ilaali. Hidhaa sana fuutee deebiteen galtu jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Nan takaalame kan jettu, nan hidhame kan jettu, firan dhabe kan jettu, carraakoo qabame kan jettu, wayiifan dubbadha dhugaadha, wayiifan dubbachaa jiran. Kanaaf labsii baase Waaqayyo, labsii baase dhaqaa hiikaa fidaa maakaataan doomaa joonaa makuuba, hiikaa fidaa yaadan irraa qabaa jedhee labsii baase, hiikaa fidaa sagantaan irraa qabaa jedhee labsii baase. Hiikaa fidaa yaabbadheen bandaraa Yerusaalem keessa deemee tajaajilaa jedhee labsii baase. Labsii na ba'u waa'ee keetiif maqaa Yesuusiidhaan. Labsii na ba'u, mana keef labsii na ba'u, gaa'ela keef labsii na ba'u, jireenya keef labsii na ba'u, baay'eef galuu keef labsii na ba'u, isa si qabe irratti labsii na ba'u, isa guddina kee qabeef labsii na ba'u, isa karaa si dhaabe irratti labsii na ba'u maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Ameen. Harree kananni kan biraani wanta nuyi harree kanarraa beeknu barannu iddoo isheetu geeddarame, iddoon kee geeddaramu malee. Ameen. Haleluuyaa. Sila hidhaadha amma garuu achi hin jirtu. Salphinaaf achitti si eegaa jiru, du'aaf achitti si eegaa jiru, hoomaa kasaaraaf achitti si eegaa jiru, maraattee galti jedhanii achitti si eegaa jiru, qaaniidhaaf achitti si eegaa jiru. Har'a ganama kana maqaa humna wangeelaatiin Waaqayyo iddoo kee geeddareera. Ameen. Iddoo kee geeddareera. Warri salphinaaf si eegan, warri gaddaaf si eegan, warri baddeetti jedhan, warri hidhamteetti jedhan, warri duuteetti jedhan, warri maraattee galti jedhan, warri qisaartee galti jedhan maqaa Yesuusin ulfinaan si eegu, ulfinaan si argu, kabaja kee argu. Ameen jedhi maaloo. Ameen. Gaafa hidhamte warri sitti sirraa baqatanii gaafa argatte sitti baqatu.
Gaafa sii baname sitti baqatu. Gaafa sii mijate sitti baqatu. Gaafa sii tottole sitti baqatu. Gaafa sii ife sitti baqatu. Gaafa hidhaan sirraa hiikamee babbareedde ayyaanichaan surraa Waaqayyoon dubbii Waaqayyoon gaafa babbareedde sitti baqatu. Gaafa nabe kan na baqatan gaafa nargadhe natti baqatu jedhaa dubbadhaa. Yes. Akkasiyaa. Amen. Akkasiyaa. Sitti baqatu. Sitti baqatu. Namatu sitti baqata. Amen. Amen. Iddoo isheetu geddarame iddoon ishee sakalee isa yeroo sanaa miti. Ergaa gooftaa yaabbatee biyyicha keessa deemuu jalqabe. Warri kaleessa hidhan dhaqanii achii dhabani. Iddoo salphinaatiis yaa dhabani. Iddoo du'aatiis yaa dhabani. Iddoo abaarsaatiis yaa dhabani. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa maccaatiin. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Maalidhaa isheenoo siin jedhu gaafa Waaqayyo iddoo kee geddaru. Maalidhaa isheenoon bareedde. Maalidhaa isheenoon geddaramte. Maalidhaa isheenoo Yesuus jedhee irraa urgaa. Amen. Irraa urgaa. Waa'ee Waaqaatu irraa urgaa. Waa'ee dubbii Waaqaatu sagalee Waaqaatu ulfina Waaqaatu eebba Waaqaatu kabaja Waaqaatu irraa urgaa. Maalidha ni dinqisiifatan gaafa gooftaan hidhaa keessirraa kunii raajeffatan tan siin jedhee. Amen. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 tokko gaafa ilaaltan namichi tokko dhaloota isaatti jalqabee kan naafate ofii keessanii kan lallabdan ofii keessanii kan dubbifattan tiksiisana Yohaannis Phexros mana Waaqayyo tajaajilaaf utuu deemaa jiranii suufii babbareedaa uffatanii deemaa jiru. Namichi harkarraa afaanitti duwwaa barbaada. Namtittii kana garuu nuyi warqee meetiin qabdu hidhamtee jirti. Sanyii haa ta'u abaarsa abbaa ta'u hin beeknu hidhamtee jirti. Maqaa Waaqayyootiin garuu karaarraa kaafna. Amen. Amen. Argite maqaa Waaqayyoo hidhaa hiika. Maqaa Waaqayyoo jaamaa bada. Maqaa Waaqayyoo du'aa kaasa. Gaafa bira gaan itti hiixate itti gaafa hiixatu maal barbaadda? Birrii qarshii harkarraa afaanitti. Waan dhaloota isaa keessatti argee hin beekne godheef Waaqayyo. Waan ati argeessee hin beekne. Waan ati amanuun isaallee sitti jabaa ta'u Waaqayyo barana siifa godhu. Hallelujah. Hallelujah. Hennani maqaa Waaqayyoo qabna malee warqee meetiin qabnu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ka'ennani hidhaa waggaa baay'eetti qamxal jedhee itti hiikame. Isaanii sila miillan qabu amma miilla qaba. Sila deemuu hin danda'u amma deemuu danda'a. Miilla haaraatu itti godhame. Morgaa haaraatu itti godhame. Ribuu haaraatu itti godhame. Hidda haaraatu itti godhame. Lafee haaraatu itti godhame. Jireenya haaraatu itti godhame. Hallelujah. Amen. Isaanii wajjin mana qulqullummaatti galee abbee waldaa kiristaanaa keessa faarfannaadhaan utuu inni galateeffatu olii gaffiigee utuu inni qurubbisu jaarsolii waldaa gararraa warri ta'an akkana jedhan galagalanii ilaalanii isa moosa miti hidhaatu irraa hiikame ka jaamaa baname ka naafatu taale ka cabaatu wallaaname ka hidhaasaatu hiikame ka gaaffii isaa deebi'e ka harkana of hin dandeenyeen namatti ba'aatee ofitti ba'aatee namichi sun. Namni rakkate ofii sirrakkisee nama sirrakkise guyyaa guyyaatti baatamee gaafa jedhu namni baate sun macaafa qulqulluu keessatti caafameen jiru yoo ta'e iyyuu namni baatu jiraa jechuudha. Kanaaf hidhamtee naftu. Akkuma guyyaan hidhaa jiru guyyaan hiikamuu jira. Kanaaf obboloota koo isa seetan isiniin jedhu isa seetanaan hidhamtan biyya lafaatiif namaan hidhamtan sana hin naggeeffatinaati gara fuula duraatti qabjedhaati deemsa keessan gara fuula duraatti deema. Addunyaa Waaqayyoo keessa gala. Namni addunyaa Waaqayyoo keessa galu lolli san danda'u. Phaawulosiif Sillaasi gaaficha manadaatti gaafa isaan hidhaman sana maaltu ta'e isinitti fakkaata? Ayyaanni Phaawulos irraa ayyaanni Sillaas irraa manadaa bukkeetti or mana hidhaa balbalatti hafe miti. Wajjin ol galee abbee manni hidhaa Phaawulosiif Sillaas keessatti hidhaman gaafa sana waldaa kiristaanaatti geddarame. Manni hidhaa kee waldaatti siif geddaramu malee. Amen. Amen. Hallelujah. Ayyaanicha fuudhanii ol galanii gadibata fuudhanii galanii bakkeetti namneen. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 Phexros gaafa hidhame sana ayyaanni Phexros irra jiru alatti namne wajjin ol galee erga wajjin ol galee booda Phexros loltuu lama gidduu rafa. Warri Phexros hirriba sirrii rafa miti hirriba yaaddoo rafa.
Addunyaa hafuuraa keessaa ba'e addunyaa foonii keessa galeera. Warri bukkee eegdonni lamaan garuu hirriba isa sirrii rafaa jiru. Waaqayyo Phexrosin gaafa gargaare mana Phexros keessa jiru sana ifa waaqarraatiin guuteen siin jedhe. Ameen. Hidhaa isaarraa hiikuudhaaf ifa waaqarraatiin guute. Haleluuyaa! Ifa waaqarraatiin guute. Ifa waaqarraatiin. Maqaa Yesuusin karaa kee irratti ifa, gaa'ela kee irratti ifa, nagada kee irratti ifa, hojii kee irratti ifa, sagantaa kee irratti ifa, tajaajila kee irratti ifa, mul'ata kee irratti ifa, gola jirtu irratti ifa, birra biyya jiraattu keessatti ifti bantii waaqarraa sirratti haa ba'u. Ameen. Haleluuyaa. Ergasii booda erga ifti dhaqee sagalee dhaqe Phexros maal hojjetta? Kai wayyaa kee uffadhu, kophee kee hidhadhu, ana duukaa bu'i. Bir jedhee gaafa ka'u kophee isaa lakkaa kaa'eera, ofirraa baaseera. Kopheen sun maalidha? Wayyaan sun maalidha? Kophee isa sirrii seetanii isinii, wayyaa isa sirrii seetanii isinii, sodaadhaan kan ka'e ayyaana Waaqayyoo gateera. Addunyaa sodaa keessa waan galeef waan hidhamee jiru bakka badiira, yaaddaa jira. Ergasii booda ka'ee uffatee hidhatee balbalicha bukkee gaafa ga'e koo balbalichi alaaf keessaan qollofamee jira. Nama baay'eedhaaf hin banamne. Balballi nama baay'eedhaaf banamuu dide irraa jalqabee maqaa Waaqayyoon siifa banamu haadhoo koo. Ameen. Haleluuyaa. Gaafa Phexros bukkee ka'e isintu dhufee lakkaa jedhee balbalichi banamee dabarse. Banamee si haa dabarsu Yesuus Kiristoos. Ameen. Yesuus. Ameen. Yaa nama hidhaa diinaa keessa jirtu. Hojjettee yaa nama milkaa'uu dadhabdee gaa'elli kee kan hidhame, carraan kee kan hidhame, guddinni kee kan hidhame, karoorri kee kan hidhame, akka yaadde akka karoorsite sii ta'uu kan dide har'a sa'aatiif daqiiqaa kanaa jalqabee hidhaa keen qaxii qanxalii sirraa kuta jedhe leenci Yihuudaa. Hin hiika Waaqayyo hidhaa kee, hin deebisa Waaqayyo gaaffii kee. Ameen. Ameen. Inni kan biraanii deemsa haaraatu jalqabdi harreen kun deemsa haaraa kaleessa deemteen beektu har'a garuu mootii kabajaa baattee hin deemte. Kaleessa iddoo tokko dhaabbatti har'a hin deemte miilla fuudhuu jalqabdee jechuudha. Ameen. Miilla fuudhuu jalqabda dhugaa Waaqayyoon siin jedha. Deemuu jalqabda. Amma iddoo tokko teesse deemuu jalqabda. Amma iddoo tokkotti hidhamte deemuu jalqabda. Ikoonoomii kee deemuu jalqaba. Bizinesii kee deemuu jalqaba. Carraa kee deemuu jalqaba. Karoora kee deemuu jalqaba. Iddoo tokkon teessu har'aan booda. Ameen. Inni kan biraan harree kanarraa kan nuyi barannu ija namoota hundumaatu ulfaachuudhaaf kabajamu harree kana arge. Ela warri kaleessa bira darbaa turanis utuun isheen ko kabajamtuu mootii kabajaa baattee utuun isheen deemtu argan. Warri kaleessa jaalli jibbaa turan ulfaachuu ishee argan. Warri kaleessa hidhan ulfaachuu ishee argan. Akka Waaqayyo ishee kabaje, akka Waaqayyo ishee ulfeesse, akka Waaqoo moo'icha isheedhaan haate argan. Ulfina ishee argani namoota hundumaatu. Xinnaa guddaatu ulfaachuu ishee arge. Xinnaa guddaatu barbaadamuu ishee arge. Haleluuyaa. Inni kan biraani mootii nagaa kana jarjaraan jira. Toora tooraan hin dubbanne natti fakkaata dhiifama. Mootii ulfinaa kana baattee olii gad deemte harreen kun. Mootii ulfinaa sirra jiraam. Sirra jiraam. Mootiin ulfinaa kuni yeroo mana abbaa kee jirtu duwwaa sirra jira mitiyaa. Yeroo mana eessuma durbii kee jirtu yeroo biyya humbaa keessa jirtu sirra jira. Sirra jiraachuu isaan irraanfatiin. Mootiin kabajaa kana baadhuu deemi. Yeroo sabaattee deemtu hidhaatus hin danda'u waan ta'eedhaaf jechuudha. Yeroo sabaattee deemtu seexanaa budaa digintii dhukkubatus hin danda'u waan ta'eef bo'attee deemte mootii kabajaa baattee deemte irra taa'ee sokke barsiisaa. Ameen. Ameen. Harreen kuni karaa namaa miti karaa Waaqayyoo ulfina argatte egaa. Kanaaf obboloota koo hafuuraa jaallatamtootaaf kabajamtoota qulqulloota Waaqayyoo har'a yoo gadi jette har'a yoo xaxamte har'a yoo hidhamte borii kan ta'u wanta ta'eedhaatii fi har'aa kee keessa taa'itii ulfina kee borii ilaali. Kabaja kee borii ilaali. Barbaadamuu kee borii ilaali. Kabaja argachuu kee borii ilaali. Ani sagalee kana hin dheeressu. Asuma irratti goolabuu barbaada. Ce'uu kee borii ilaali. Tarkaanfii kee borii ilaali. Eebbifamuu kee borii ilaali. Moo'icha argachuu kee borii ilaali. Gooftaan bara keessana eebbisu yeroo biraallee walitti deebi'uu dandeenya. Ulfaadhaa eebbifamaa. Wow.
ayyaanni waaqayyoo akkaataa dinqiidhaan sirraan dhufee nu eebbiseera. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbisaanii warri dandeessan eebbisaanii garaa keessan irraa fuudhaatiin eebbisaanii. Haala yerootis erga haala yerooti baay'ee waaqayyo gooftaan nutti dubbachaa ture. Kaleessa caalaa ammaas dhiyaate yeroon isaa amma yeroon nuti kaleessa caalaa isa lallabnu amma ajandaa biyya lafaa kanaaf duuneerra. Koomentii lamaan tokko dura jalatti ergaan ture. Ani afaan akaakayyuu 20 duubatti lakkaa'ee oromummaa koo fi oromoo akka hin ta'e isinitti faarfachaa ture keessa koo seenteetu hafuurri qulqulluun keessa hin jira. Namni hafuurri qulqulluun keessa isaa jiru namoonni waaqayyoo hubachaa turan as keessa baay'een keessa hubachaa turtanii. Inni guddaan hereditarii sirsi kana keessa baatanii yookaan immoo abaarsa sanyummaa kana keessa otoo baatanii baay'een keessan gaarii natti fakkaata. Dubbiin sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu isa tokko dhaqeet Ameerikaatti, isa tokko Awurooppaatti, isa tokko Beellaatti, isa tokko Jamiitti, isa tokko Gondootti, isa tokko immoo as godanatti Walaayittaatti, isa tokko Dabuu Afrikaatti. Eessatti wal argina tokko nu goote ta'uun nan fannoo jalatti wal argituu nuun jedhe. Hullaachinin baabaan danan. Injiru gubbaa nama hinaa waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Kana malee ilaalcha biraa qabaanneeti miti. Leela ajandaa illee ajandaa kana qaba. Ilaalcha kana of keessa buqqistanii afaan Kiristoos otoo isin keessa seenee gaarii natti fakkaata. Kiristoos Yesuus buloo kan naan ta'e mi'aadha. Kan isin faana olee buleessi. Kanaafanii xiqqoo koomentii lamaan tokko mucaa Jeems jedhamu tokkotu afaan namaa faarfannaa namaa balleessa. Mootiivii koo laali seeniiti. Namni hafuura biraa tiin dhugaa ba'amaaf. Inni paastar Lolaa wasti egzaabeer qaal hindaale dhugaa waaqayyo akkasa keessa jiru annaan hafuuraanan arge malee paastar Lolaa eessattuu hin beeku. Obboloota koo hafuuraanan arge malee eessattuu isaan hin beeku. Hafuurri immoo nu keessa hin jiru taanaan taappeellaa barbaanne finnee namatti laxxafuu dandeenya. Kanaaf wal simadhaa. Inni guddaa waldaa Room waldamiif ergaa Phaawulos akka barreessu taasise wal simachuu dhabu. Wal simadhaa bakka taqabaabalu. Inni nyaatu san nyaatiin simatu wal simadhaa. Kanaaf gooftaan sinaa eebbisu wangeelaawii abbaan koo sinaa eebbisu dhugaa waaqa jiraata hafuura kootu ciise hafuura koo boqo waaqayyo sinaa eebbisu sinan jaalladha hunduma keessa nama 54 jala jirtan guddaan isin jaalladha. Ameen 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 ulfaadhaa eebbifamaa. Eebbifamaa hundi keessa. Sinaa eebbisu bara keessan jireenya keessan eebbisu. Sinaa eebbisu kadhachaan eebbifama. Ameen paastar Lolaa koo dhugaa guyyaa tokko tuun isin argee nan dhufa amma Finfinnee wala garra dhugaa. Hunduma keessan otoo isin argee natti tola dhugaa waaqayyo baay'ee. Wal argina wangeelaawii kidhaanu naqamteen jirta miti am? Naqamteen jiraadhaa waldaa makaan Yesuus burqaa jaatoo irraan tajaajilan. Wal agarra yoo gara Finfinnee dhufte akka tasaa ta'ee cheerchiin Adaamaarra jira wal argina. Waaqayyo si haa eebbisu hafuura keessa jiru nan jaalladhaa. Dhugaa dubbachuudhaaf hafuura booroofne aannan qulqulluudha. Aannan qulqulluu saattummaan keessa hin jirre. Sagalee waaqayyo maal jedhaa? Dubbii waaqayyo sakka aannanii saattummaan keessa hin jirre. Isa dheebodhaa jedha. Isa dheebodhaa jedha. Dubbii hattummaan keessa hin jirre jechuun nama garaa keessaa hammeenyaa osoo hin qabaatiin sagalee waaqayyo namaa qoodu. Gaafa sagalee waaqayyoo qoodu wayitti qabee utuu hin taane qulqulluudhuma sagalee waaqayyoo isa ta'e qofa namaaf dhangalaasu jechuudha. Sagalee waaqayyoo wantoota baay'eetti hiikama. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu obboloonnas keessa turtanii jalqabaa kaastanii sagalee waaqayyootu niqniq hin jedhin dhaggeeffattan bexaam ነው የማደንቃቸው dhugaa laayik abeenaa boonsituu takkitti abeenaa olmost arranii itti argee boonsituun faa yeroo kaan iyyuu walumaa wajjin jirra. Garuu namoonni baay'een yeroo qoosaa yeroo abaaboo walitti darbachuu yeroo guuruu malee yeroo sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu ta'anii sin dhaggeeffatan. Osoo polotikaa wal arrabsitee osoo maqaa namaa balleessitee osoo waan garaagaraa keessa seenteeti. Bexaam adanqaachuudhaan dhugaadha baay'een isin ajaa'ibsiifadhu. Jalqabaa kaasee laalaa ture anillee lafan dhaquu ka'ellee osoo hin ga'inan
safara wayii keessa goreen dhaabadhe boolee dhuma atilaas keessa goreen dhaabadhe maaliifi haalli itti deemaa jiru sagalee sana dhaggeeffachuu waan barbaadeefan dhaabadhe lafan nan gaa'e illeen keenya ganaan itti deema waaqayyo gooftaan kooti yaa eebbisu ayyaanni araarri waaqayyo mana kee keessa bara keerra umurii keerra jireenya kee hundumaarraa jiraatu namni waaqayyo akkas jedhe Daawit akkas jedhe gaafa dubbatu ከእንግዲህ በኋላ በዘመን ሙሉ ቸርነትና ምሕረት ይከተሉኛል ነው ያለው አራሪሳፍ አርጁማ ሳቱ ናወርዶ አሜን አራጀል ቀቢያን ሞከናነን ሲየብሳ አሜን 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 አራጀል ቀቤ አባርሰሚቲ ኡኩባሚቲ በደሚቲ ኩፋቲሚቲ ሚልካኢና ዳቡሚቲ ኤባፍ አራሪ ዋቀዮ ሲያወርዶፍ አሜን ዋቀዮ